Hello, nagaa jirtu akkam jirtu fayyumaa? Nagaan seenaa. Marii keenya irraa ni eegallaa. Mariin irraa akkuma argitanii mata duree haaraadhaan mari'an nagaa bashannanaa jechuudha. Namoonni baay'een hojii ooluu, namoonni baay'een waan garaa garaa ooluu yookiin ammoo yeroo kanas bakka hojii jiru. Kanaaf yeroo dubbannu bashannanaa, kolfaa, itti qoosaa, isa kaan itti baacaa waliin ilaalla waa'ee biyya keenya. Boo'ichaan miti jechuudha. Namni gaafa boo'ee abdii kutachuu jalqabaa, gaafa gadde waa'ee biyya lafaa wallaalaa, isa booda jireenyi itti toluu didaa. Gammachuun egaa keessaa ka'a. Gammachuun alaan ka'u keessa namaatii ka'a. Rakkoon kan nurra ga'uu fi biyya lafaarra waan jirruufi gammachuun immoo dirqama keenya. Yoo gammanne jiraanna umurii nuu kenname keessatti jechuudha. Yeroon akkas jedhu rakkoo biyya keenyaa yeroo baay'ee rakkoo gaddaa hedduu qabna. Kanaaf egaa sheer godhaati namootaan nuu ga'aati. Namoota biraan sirriitti nuu ga'aati. Har'a ni bashannanaa jechuudha. Har'a bashannana isin hin bashannansiisa sarara. Bashannanaa barannaa jechuu kooti. Malee ani jookerii miti yookaas warra biiraawii tiyaatirii miti. Isa akka warra akka safara abiyyifaa miti jechuu kooti. Garuu yeroo tokko tokko immoo nan kofalchiisa. Kanaaf har'a isa kana waliin sirriitti ilaalla jechuudha. Isa kana waliin sirriitti ilaalla. Kanaaf iyyuu namoota bira nuuf ga'u isinin eegagaa seseenaati. Seseenaa warri seentan sagalee koo natti himaa. Sagaleen koo qulqulluu ta'uu natti himaa diraa. Sagalee kootu isin rakkisa ganan beeka beektu teeknikalii dadhabaadha. Waan akka sanafii tokko gurbaama wantii tokkodha. Ayyaanuma waaqayyootu gargaareeti malee. Kanaaf yoo sagaleen kun isin rakkise illee teeknikalii na wantii ta'achuu kooti. Yoo natti himtanini sirreessaa jechuu kooti. Eeyyee baga nagaan dhuftanii ulfaadhaa. Galatoomaa bishaan dhuguun eeyyamamaa. Biyya qorraan jira bishaan ho'aan dhugaa jechuudha. Har'a immoo akka xiqqoo qorruu ta'e. Kanaaf har'a haxxee faxaaree ilaallagaa kolfaa taphachaa jechuudha. Haxxee fi haxaaree. Egaa akkuma beennu biyyi keenya galatoomi asaffaa sagaleen dansanaan jedheeraa ulfaadhu. Akkuma beennu gaa biyyi keenya rakkoo baay'ee irra jira. Environmentiin naannoonsaa hundumtuu rakkina bal'aatu jira. Nuti rakkina siyaasaa qofa dubbannaa. Rakkinni malaammaltummaa jira. Rakkinni gatii qaala'insaa jira. Rakkinni gaa rakkinuma jedhamee kan wal ga'e gaa naannoo Afrikaa ba'aa kanatti wal ga'e jechuu danda'ama. Kanaaf rakkoo jajjabaa kana gaa har'a garuu jechamoota garaagaraatiin ibsuu yaalla jechuudha. Jechamoota garaagaraa kanaan rakkoowwan kana ibsineetu waa irraa barachaa deemna. Garuu karaa booleessa ta'uu karaa baalees dhugaatu mo'ata. Ammas karaa booleessa ta'u karaa baalees uummatatu mo'ata. Qabsoo Oromootu mo'ata jechuudha. Kanaaf gaa dhimma haxxee faxaaree ilaalla. Haxxee faxaareetu walii isaaniitti waan isaan godhanii osoo namni dhufin kanan kaasodheeni. Kanaaf iyyuu oolmawwan jiranii
Soomanni si diimesse naan jedhe. Soomana keessa moo? Soomanni si diimesse naan jedhe inni tokko. Ani hin soomu beektaa? An soome hin soomu. Yoo wantiif jetta ta'e hin beeku. Warra soomu keessa miti an jechuu kooti. Soomana miti kan na wanti ta'e. Inuma natti tolee bashannanaa jira beektaa? Bashannana warra oppidiyoo warra biltsiginnaatu isaanitti bashannanuutu akkasina godhe. Isinitti aartumni baay'een keessan. Ani immoo ittiin bashannane. Maafan bashannana beektu? Aaruu dadhabee miti waan beesaa ta'u. Rizaaltii isaa waan an beekuufan itti bashannana. Gaafa gowwaa waa hojjisiiftan bu'aa isaa beektu. Bu'aa isaa yoo beektanii isa bu'aa isaa beekutu kolfataa jechuudha. Kanaaf iyyuu akka rimootii beektu inni rimoot kontiroolii amma rimootiin gaafa waa gootanii waan gochuu barbaadan beektu. Lafuma barbaadanitti itti wanti godhachuu dandeessu. Semtuu zaatti san waan naa galeefanii nan bashannanaa jechuudha wanta mootummaan keenya kun godhutti. Kanatu na diimessa siin jechuuf isa hin diimatte naan jedhe eenyuudhaan. Okay. Egaa har'a dhimma haxxee faxaaree ilaallaa. Haxxee faxaareetu jedhan. Jechama keessatti yeroo tokko lammanuu waa tokko yaadan. Maal yaadanii? Sobanii chiiti godhanii hatanii waa fudhachuudhaaf yaalan jedhanii. Bara durii gabaanii akkuma beektanii gabaatti deemteetu waan qabdu geessitee waa jijjiirrattee galta. Malee birriitti gurgurachuun akka irraa kana qarshiitti gurgurachuun hin jiru. Waa jijjiirrattee galtaa jechuudha. Kanaafuu haxxeenii maal gootii daaraa fuutee yookiis dhoqqee fuutee irra keessa isaa dhadhaa fakkeessitee dhadhaa gootee dhadhaa gurgurachuun magaalaa ba'aa jettee irra keessa dhadhaa gootee jalli isaa dhoqqeedhaa fuutee deemti. Haxxeen jechuudha. Haxaareenis immoo akkuma kana waanuma kana fakkaatu. Maqaa isaa wanta garaagaraa jechuu dandeessu. Waanuma kana fakkaatu waan sirrii hin taane gooteetu irra keessa isaa damma gootee isa okkotee jedhanitti baatu durii damma gooteetu fuutee gabaa baate. Haxxeeni dhoqqeedha kan isheen gabaatti geete irri isaa garuu dhadhaadha. Dhadhaa gurgurattee maqaa dhadhaatiinitu gurguratti waan biraa fudhattee galti. Wal jijjiirtee jechuudha. Haxaareen immoo irra keessa isaa damma gootee waanuma faayidaa hin qabne akkuma dhoqqee kana itti laattee fudhattee galti. Sana booda maaltu ta'a lammanuu arganii bakka dhadhaan barbaadanii jedhe dhufeen inni abbaa dammaa. Wal jijjiirraa dhadhaan barbaadaa jedhe. Keessisaa akka dhadhaa hin taane beeka abbaan dhadhaa. Isheen abbaa dammaas beekti. Inni tokko garuu isa tokko goomsaa jiru hin beeku. Sana booda qooqa bakka wala jijjiiruu jedhan. Tole wala jijjiiruu jedhan. Lachuuyyuu waan faayidaa hin qabne akka ta'e waan beekan. Wala jijjiiranii wal jijjiiran. Wal jijjiiranii inni abbaa dhadhaa damma jijjiirrate inni abbaa dammaa dhadhaa jijjiirrate gammadaa deeman. Bakka har'a dhoqqee fideenii irra keessa isaa irra dibee irra keessa isaa fakkeesseetanii har'a dhoqqeedhaan hin damma jijjiirradhee gale jedhee abbaan dammaa gammadaa gale. Inni damma fudhate. Innichi dhadhaa fudhate immoo damma jijjiiree jechuudha. Har'a bakka dhoqqee fidee dhufeen wanta hin taane fidee dhufeen irra keessa isaa dhadhaa fakkeesseetan damma koo fudhadhee galaa jiraa jedhe. Inni dhadhaa fudhadhee galaa jira. Lamman isaanii gammadaa gara mana isaaniitti galanii jedhama. Gaafa mana galanii abbaan dhadhaa dhaqee gaafa banuu dhadhaa utuu hin ta'in dhoqqeedha. Irra keessa jira dhadhaan xiqqoo isheetu. Abbaan dammaas gaafa banuu damma osoo hin ta'in dhoqqeedha waan hin nyaatamneedha. Kana booda maal ta'e jechuudha? Haxxee fi haxaareetu gabaatti wal argee jedhama. Jecha kana eenyuuf hin jedhee Isaayaas Afeworqii fi AbiyyiWaamidii haxxee faxaareedha. Jechi koo kunis ni gala gaaf tokko. Isaayaas Afeworqii fi
Abiyyi Ahmed waan amma haxxee faxaareen hojjetan kana Itoophiyaa irratti hojjetan. Kunis maal jechuudha? Gara biyyaatti dhufe gaanni kun. Abiyyi Ahmed Isaayyaasiif yaadee osoo hin ta'in bu'aa siyaasaa buufachuu Eertiraa dhaqe. Eertiraa dhaquu isaatiin bu'aa baay'ee argatee jira. Kanaan duras Noobel Peace Prize argate. Badhaasa guddaa jechuudha. Nama jalqabaa Itoophiyaa keessaa argachuudhaan. Isayyuu Noobel nagaa jechuudha. Argate Eertiraa dhaquu isaatiin jalqaba successful ta'eef jechuudha. Uummata wajjin waan tureef yeroo sana. Ittaansee lolaaf gaafa dhaqee bakka wanta waraanaa kaampii waraana Eertiraa daawwatee warra TPLF irratti akkasumas Itoophiyaa keessatti loltuu Eertiraa fayyadamuudhaaf gaafa yaalu inni Isaayyaasiif dubbii yaaduu fi dubbii warra nuu Itoophiyaa keessaa miidhuu miti kaayyoonsaa. Haxxummaadhaanii warra Shaabiyaa sana dadhabsiisu akkasumas jaarsoliidha waan ta'aniif gowwomsee itti fayyadamuudhaanii achi TPLF rukuchiisuudhaanii wanta isatti jajjaboo ta'an aangoo isaarratti rakkoo kan ta'an hundumaa fuula isaa duratti haala aangoo mijeeffachuudha. Haala aangoo mijeeffachuuf dhaqe. Inni kana kaalkuleeshinii kana yaade. Isaayyaas Afewarqii immoo gaafa gara Itoophiyaa dhufu isa biyyi yaade kan hojii rooshii otoo hin ta'in yookiin isa kana yaade otoo hin ta'in inni immoo silayyuu Itoophiyaa irratti harka isaa diriirsuu barbaada. Maaliif Itoophiyaa irraa tokko aarii qaba? Lammaffa qabeenya warra Eertiraa baay'eetu yeroo sana Itoophiyaatti badee TPLF baay'ee isaan irratti hojjete. Ani ministeera dhimma alaan ture waan ta'eef waan TPLF waa Eertiraa hojjete waan baay'een beeka. Dippiloomaatikalii akka isaan waliin kaane waan bal'aa hojjete. Sababni isaa immoo dhimma lola Sumaaliyaatiin dhimma Alshabaabiin carraa argateera TPLF. Maqaa guddaa fudhatee maqaa Itoophiyaa kana fudhatee uummata amma kana fudhatee waan qabuufi yeroo sana waraana ofii isaaniitii erguu waan hin barbaanneef warra Ameerikaa wanta Somaaliyaa keessaa Itoophiyaan nuufa qabdu jedhaniitu waggaatti doolaara miliyeena 800,900 kennaafii turan. Waraana tokkoo fi hanga doolaara 2,000-3,400 kennu turan. Jarri immoo sarraa waan hunda bifattee jeneraalonni isaanii birrii nyaattee waraana Somaaliyaa deemu kana baay'een isaa hin du'aa doolaaruma 200-2,300 itti lalaatti. Akkasittiinitu Ameerikaatti waan walitti siqaniif jechuudha. Warra Isaayyaasiin hojii ala godhan. Kanaaf Isaayyaasii aarii itti ba'uudhaaf aarii hammana miidhamee qobaattaa fi addunyaarra Afrikaan Noorzi Kooriyaa jedhamee qobaa isaa taa'e haaloo ba'uu fi Itoophiyaa irrattis haaloo ba'uu fi TPLF irratti immoo caalmaatti haaloo ba'uudhaaf ni barbaada. Inni immoo haxaaree ta'ee dhufe jechuudha. Abiyyi gaafa haxxee ta'ee dhaqu inni immoo haxaaree sana ta'ee dhufe jechuudha. Kanaaf iyyuu haxxeenis haxaareenis maal ta'an jechuudha. Gaafa mana galanitu argu jechuudha. Lammanuu wal shawwaduu isaanii gaafa mana galan argu jechuudha. Kanaaf siyaasa Isaayyaasiif Abiyyi siyaasa haxxee fi haxaareeti. Siyaasa haxxee fi haxaaree kun dhumni isaa lammanuu isaanii waayyuun argatan. No gain. Gainii tokko iyyuu hin qaban. Dhumni isaa lammanuu wanta feekiidhaan wal wanti ta'aa jiru. Kan warra kanaa immoo gaafa gara biyyaatti finna lola gidduu isaaniitti ka'utu biyya sana jeeqa jechuudha. Rakkoo har'a kanatti ta'e isinitti himuu nan danda'a. Isa kana miidiyaa irraa dhageessu. Rakkoo xixiqqoo har'aa ilaalaa jiru. Rakkoo jabaa wantoonni Itoophiyaatti ta'anii dhufu isa kana. Isa dammasiniin jedhu kanaadha. Rakkoo jabaan uummata Oromoofis uummata biyyattiifis rakkoo jabaan itti aanee dhufu shikkuchaa Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas gidduuti. Amma garee isaanii tokko farmaajoo ofitti dabalanii turanii
Farmaajoo amma gananiiru. Abiyyi Ahmed Farmaajoo gane. Muhammad Farmaajoo kan Somaaliyaa sun jechuudha loltuu isaa ergee Tigraay keessatti lolee ture. Garuu amma aangoo dheereffachuuf jecha humna nageenyaa isaa ergee ture Finfinneetti. Humna nageenyaa isaa Finfinneetti ergee gargaarsa akka argatu Abiyyi Ahmed bira dhannaan Abiyyi dhokatee lakki achumatti filannoo hin dheeressin achumatti filachiisi malee hin ta'u jedhee duraa dhokatanii jechuudha. Duraa dhokataniitu hambisan ofii humna hin qaban waan ta'eef. Ofii isaaniifuu wantiidha sodaa meeqa keessa jiru waan ta'eef duraa hambisanii ni ganame jechuudha. Inni loltoota ergee loltoonni isaa achitti du'anii uummanni Somaaliyaa irratti ka'ee amma yerootti ofii isaatii aangoo dheereffatee gargaarsa barbaacha Itoophiyaa dhufu warri Itoophiyaa immoo harkaa fudhachuu didan. Maa jechuun ganamuu jechuudha. Ni ganame osoo rakkina keessa hin jiru ta'e osoo biyyi isaa rakkina keessa hin jiru ta'e yoona kana maal yaada namichi kun kan jedhu yaaduun barbaachisaadha. Ittaansee Abiyyiif Isaayyaastuu wal gana. Abiyyiif Isaayyaastuu wal gana. Kanatti shakkii tokko hin qabaatina. Ittaansee isaantu wal gana. Har'ayyuu nuti odeeffannoo keessaa dhageenyuun waraanni isaanii waan baay'ee wal ganaa jiru. Gubbaa qabameetu walitti hin dhukaasne malee wal ganiinsa bal'aatu jira. Sababni isaa haxxee faxaareedha. Kaayyoo adda addaatiin deemanii dhufan jechuudha. Isa kanatu nu yaaddessuu qaba biyya keenyatti. Nu yaaddessuu gaafan jedhu dhimma biyya sanaaf isaan kanaadha. Ishee keessaa olii gadi iyyitu waccitu kana caalaa inni kun rakkoo biraa. Maaliif rakkoo biraa fida beektu? Lola biyyoota lamaa waan ta'eef biyyoota adda addaa dudduuba hiriirfata. Of dudduuba hiriirsa lola. Lolli yoo of dudduuba biyyoota adda addaa hiriirrachuu jalqabe wanta fidee dhufu qaba waan ta'eef. Akkasumas Oromoo karaa iyyaan wantiin biraa waan dhufuuf. Kanaafi haxxee faxaareetu Itoophiyaa rakkisee jechuudha. Haxxee faxaaree kanatti dabalataanii achirra isinii kaa'eera. Har'a bashannanaa ma jennaa isiniin jedheera. Isin bashannanaan jirtan ta'e hin beeku. Ani bashannanaan isinitti hima. Waa'een jaraa wantiin isaanii waan naa galeef jechuudha. Akkuma kana kan Kanniisaa fi Jaldeessaa dhageessanitti odhe yaada. Ammas Abiyyiif Isaayyaas kanii waamicha Kanniisaa fi waamicha Jaldeessaa wal fakkaata. Akka jechuun maa jechuudha? Yeroo tokkotu jedhan Kanniisni waamicha goote bineensota hundumaaf waan kana hin beektu. An bareechise itti mul'isuu hin danda'a. Wanti ma fayyadamuuf hin jedhe. Waamicha gooteetu waamicha ishee irratti nyaanni isheen dhiyeessitu damma. Dammaa jechuudha. Ji'a wal waamu bineensonni. Isa booda Jaldeessi nyaateetu damma kana maaluma irraa qopheessitanii jedhe waan akkas mi'aawu jennaan. Udaan keenya irraa qopheessinee jette. Sagaraarraa qophaa'ee jette. Eenyu Kanniisa jechuudha. Ajaa'iba! Wanta akkas tolu achirraan qophaa'a jechuudha jedheetu gaafa ji'aa kan isaati waamichi. Taraa isaati jechuudha. Isa booda taraa isaatti inni immoo wanti isaa udaan isaa walitti qabee jechuudha. Akka Kanniisaa ta'uuf jecha qopheessee eege jechuudha. Bineensota qopheessee eege. Isa booda gaafa dhaqanii akka kan Kanniisaa ta'uu kan dandeenye beekamaadha. Manni foolii wanti hin jeeqame gaafa banamu waan biraa ta'e Kanniisonni itti nam'anii nyaatan. Isa booda qamaleen kan jette jira gara lagaatti wanta baay'eetu jiras inni nun fayyaduufi. Amma jalqabuma Abiyyi Ahmed waa'ee filannoo irratti wanti inni gochaa ture moodelii Isaayyaas Afawarqii fudhatee deemaa ture. Shakkii tokko malee dubbadha kan. Shakkii tokko malee haasaa koo bareechuufis miti wantiifis miti. Abiyyi Ahmed purely moodelii Isaayyaas fudhatee filannoo Itoophiyaa keessaa balleessee qophaasaa biyyattii bulchuudhaaf murteeffatee ture. Kanammoo jechaan deddeebi'ee nutti hime.
Biyyoonni baay'ee filannoon qabanii filannoon hin jiru. Galatoomi bashannanaa jirtu ulfaadhu taa'amne. Filannoon hin jiru. Filannoon biyya baay'een hin qabanii. Itoophiyaa filannoon barbaachisu. Isa Tigraayitti ta'e yacarabaa mircaa jedhee. Isa filannoo ittiin godhan kana mana barumsaa ittiin ijaaran jedhee. Maal jedhee? Aayidoolojii uummata Itoophiyaa keessaa sirni filannoo akka badu hojjete. Isa booddee heera hin jirre waan hin fakkaanne. Heera Itoophiyaa si'a meeqa dubbisaa guddan. Waan saayinsii biraan qabu. Heera eegsisuu jedhee jalqabuma kaaddoota isa fakkaatan gaa sila muuddateera waan ta'eef. Amma nama Abiyyi muude hundumaanii shakkuun jalqabe. Namootuma feekii natti fakkaatu. Namoota dhugaan hin galleef ta'e buddeenta akkas godhatee naan galu. Garuu namoota noormaalii miti. Isa booda heera ala hin jirreen hiikanii jennaanii fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedhan Jawaarii fi Lidatuun ba'anii jechuudha. Fulbaana 30 mootummaan hin jiru jennaan dursee diraamaa isaa hojjete warra irratti kaa'u waan ta'eef akka Isaayaas Afawarqii ta'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Isa akkuma seenii jaldeessi wanti kanniisaa sana jechuudha. Isa kanniisni nyaata qopheete sana udaan seerraa qopheete akkuma sanan godha jedheetu jaldeessa ta'ee jechuudha biyya madammasitti. Mallattoo jaldeessaa sana jechuudha sinii galee. Isa booda Itoophiyaan biyya akka Isaayaas Afawarqii miti biyya akka Eertiraa miti harkatti gaafa dhaamu namoota meeqa hidhee Hacaaluuf ajjeese asiif asiin balaa meeqa fidee biyyatti hoo maal godhe kisaaraa meeqa keessa galchee fulbaana 30 booda dhuguma mootummaan hin turre. Dhuguman jirus garee duuriyyee maafiyaatu jira malee maafiyaa qawwee qabdu poolisii of hirkaa qabdu jira malee mootummaan hin jiru Itoophiyaa keessa. Fulbaana 30 booda mootummaan hin badee jechuudha. Abiyyi maal ta'e jechuudha jaldeessa sana ta'e jechuudha. Jaldeessa ta'e. Kanaafuu kanniisonni inni waamicha godhate sun kanniisota sanatti isa nyaataa jechuudha. Isaanoo kanniisota Isaayaas Afawarqii jechuudha. Agartuu gaama dudduuba kan biraa jiru bineensonni biraa kan biraa jiru. Innas warra keessaatti fakkaata kan biraas jiru. Kanaafi already maal isiniin jechuufanii wanti inni gochaa ture waan sana ture harkatti dhaabate. Isa boodoo maal godhe immoo erga warra ittiin morkatanii maal godhan hidhee booda maal godhe erga yeroo sana filannoon hin barbaachisu jedhee wacaa ture. Amma immoo filannoo barbaachisaa jedhee waca. Filannoon hundaa'uun yeroo kana jedhee waca. Nama akkasiitiin ani waaqatti amana jedhama. Nama akkasiitiin ani nama sirriidha nama qajeelaa namni kun jedhama. Garee maafiyaa የማፊያ ቡድን መሪ ይሁን jedhe kanarratti amma dhuguma dongoran taatanii yaaddu. Waan uummanni jedhu oppoositii kan deemu nama isaan dorgomaneedhaa keessa kaa'ee amma yeroo sirriin yerootti Itoophiyaan ceetuudha. Kan akka baranaan jiru dhee promoot nama godhu. Nama Ameerikaa faan biyyoonni biraa arganii yaadda'aniif isaan biyya keenya diiguuf isin hin jedhu. Warri isa jala fiiganis warri wantis garee maafiyaati. Maafiyaa biyya bulchuun beekne faayidaa see qofa laattu jechuudha. Maafiyaan seellee maafiyaa wantoo miti. Giruuppii waa beektu illee miti. Kan iseen beektu poolisiif wanti fayyadamte dhala namaa rakkisu, ajjeesisu. Osoo rakkoon biyya keessa jiru akka rakkoon hin jirre fakkeessite miidiyaatti achi as ba'u. Waanuma ajaa'ibaa tokko argine. Garee ajaa'ibaa. Wanti natti tolu garuu garee sana keessa amma Oromoo hedduun dudduubaa ba'aa jira. Isuma shawwadamee waa fudhateetu hafe malee Oromoo baay'een hubataa jira. Gareen maafiyaa kun immoo wantoo qaba. Nama dubbatuuf qaba. Sektara wantoo qaba. Spookpersonii qaba. Akka aktiivistiitti spookpersoniin Abiyyi Ahmad eenyu beektu? Akka aktiivistiitti spookpersoniin Abiyyi Ahmad jaallata jibbite isiitti hima. Siyyum Tashoomee jedhama. Warra maraattota akkasiiti. Warra maraatan akkasii wanti godhanii maraattonni suni achi as ba'anii Abiyyi qofatti hin bu'an. Isa kaan abboo barbaade ciniinaa oolu. Spookpersoniidha isaan. Bitamtoota spookperson. Warra akkasiitiin uummanni Itoophiyaa gidiraa argaa. Kan biraa eenyu beektu?
Profeetota warra jedhamtu charchii keessa sobdoota warra charchii sobdu charchii bara gara dhuma sagalee waaqoo nutti himesan warra soban osoo waaqayyotti himin nutti meera warra jedhan warra faayidaadhaan ergaa dubbatan an amantaa evangelikaaliin hordofa warra jarri kun himatan garuu miti isaan kanatu fidee isaan kun spokesperson ta'e ummati baay'een confusionii keessa gale waan dhugaa qabutti fakkaata confusionii keessa galee dhugaa bade bara Itoophiyaa keessa amma dhugaatu bade dhugaan wanti jedhu hin bade amma dhugaan eessaa bade mana mootummaa qofaan banne bara dhugaan ummatichuma keessaa dhugaan badaara dhugaan isinitti hima gaafa ni waa'ee malaammaltummaaf shawwaduu chiitingii dhaga'u anis namoota tokko wajjinan hojjedha gaafa argu really amazing nama gaddisa baay'ee hin badee jechuudha dhugaan badee kun maal godhe egaa biyya sana fidee egaa ijaaraa jirra jiru isaan fidee uummata gidiraa keessa galchee isaan birrii attamsiifatanii sin jiraatu rakkoo amma jiru irraan nu ga'ee jechuudha egaa boloota ko kanaan nu ga'e jechuudha mee namootaan ga'ame sheer godhaati sorry har'a jechamaan baay'ee qabsoomna jechoota baay'ee jira oduu duriin isinii baay'isaa har'a jechuudha akka ilmaa akkoo biratti guddate jechuudha akkoo kollee baay'ee hin beeku isin duute kanaafi dubbiin haxxee faxaareesii akka kanaa dubbiin kanniisaa fi jaldeessaas akkasii jechuudha nuti immoo akka sareetii fi akka harree akka satti hin taane of eeguu qaba AbiyyiWaamichi saree farreetuu jedha yeroo tokko bineensota manaa hedduu namicha qabu ture sooressatu tureedhan har'a dubbiin oduu duriitiin dubbanna jedheera bashannana dheera sooressa tokkotu bineensota manaa hunda qaba gaaf tokko isaan keessaa harreenii fi sareenii waliin mari'atu waa'ee abbaa qabeenyaa isaanii kana waa'ee abbaa isaanii namichi kunii nu miidhee sareeni maal jetti ana caalaa adurreetu jaallatamaa adurreen mana keessa teessi soofaarra teessi ani immoo alaan waan hunda eegaa ani qorra keessan taa'a nyaati sirriitti naaf hin kennamu rakkina keessan jira jetti sareen harreen immoo ani wanta hundaa manni kun nyaatu hundumaa anatu baataa jette isa keessattuu na reebu jette bakka naaf hin kennanii jette fardi garuu sirriitti kabaja addaa argatee jiraataa jette fardi kabaja qabaa jette ani garuu gidiraa keessan jiraa jette mari'atanii jechuudha waliin kanaafuu kotta akkas goonaadhaan jennaan yoo nuti bannee abbaan manaa kun jiraachuu hin danda'u kottuun bannaa jedhan duraa bannaa manuma sareen yoo ani manaa bade nami bineensa isaa eegu hin jiru nami sagalee dhageessisu hin jiru horii kana kan eegu dallaa kan eegu hin jiru jette harreen immoo nami isaa abbaatu hin jiru qabeenya isaa midhaan inni makaratu kanaaf kottu duraa bannaa waliin jedhan kana booda karaa jalqabanii jechuudha baduudhaaf gaafa karaa jalqabanii deemanii caakaa keessa akkuma beektan gaa harreenii marga dheeddi marga nyaatti jechuudha sareen garuu marga nyaattu osoo waliin deemaa oolanii guyyaa guutuu sareen waan nyaattu hin arganne harreen garuu marga nyaattee quufteetti gammaddeetti guyyaan sun toleeraaf gaafa duunii fedhu kottu har'a bakka nana laaka guyyaan kun guyyaa bareedaadhaa ka'ee na laakaa jette harreen jechuudha si toleera isheetti sareen baay'ee beelofteetti lakkii na laakinii waraabessa dhufee nu nyaataa dhiisii sagalee kee dhagee dhufaa jette maal fi dabboo kun har'a indaawwan cimaa koo jiraa jetteetu harreeni alaaktee jechuudha ni iyyitee jechuudha gaafa isheen iyyitu waraabessi naannoo jiru fiigee dhufee jechuudha lafa sagalee ishee dhagee gaafa dhufu sareettiin hin dhokatte harreen gasila guddoodha miti harreetti qabee kuffisee jechuudha harree qabee kuffifatee waraabessi qophaan nyaatu gaa aadaa waraabessaati
kuffisee ka'ee firoota isaa waammachuu gaafa deemu ka'u sareen akkas jirti saree arge sareen ifa baate. Eessaa dhufteet immoo jedheen sareedhaan. Eessaa dhufte naan anoo qalma si gargaaruun dhufe gooftaa koo jetteen. Qalma kana qophaa kee hin dandeessu qalma si gargaaraa keessummoota keessa akka wanti taatu jennaan bakka keessummoota waamee dhufaatii qalii jedheen. Kana booda sareen kee harree mashee wajjin oolteedha. Waraabessi ajjeeseera. Qalteetu beelofteetti isiniin jedhee miti. Qaltee maal gooti? Onnee harreetti nyaatte. Onnee harree nyaatte jechuudha. Beeloftuudha. Onnee harreetti nyaatte eegde jechuudha. Isa booddee waraabessi dhufee harkaa fudhata miti gaa harkaa maasrakka bisa dhansala. Dhufee hunda ilaalee harkaa fudhachuu. Beera onneensee jedhe. Onneensee sarannaa. Maali gooftaa koo osoo onnee qabaatte sidayyuu nyaatamti jetteeti. Onnee malee uumamtee kun onnee hin qabdu. Kanaaf bari kan isheen iddoo kanatti dhuftee sirkatti nyaatamte iyyuu onnee hin qabdu jettee. Onnee malee uumamte iyyee tole jedheen. Tole jedhee isa kaan fudhate jechuudha. Amma gaa asirraa maal barraa? Tokko namni hiriyaa malee deemee gala geggeessaa dhabisa Oromoon jedhu barra. Harreen sareen wal duukaa ka'uun isaanii jalqabuma waliin hin deeman waan hedduudha. Siyaasi Itoophiyaa garuu akkasi. Abiyyi Ahmed siyaasa Itoophiyaa akkas godhe. Namoota heera biyyattii hin fudhanne, heerri biyyattii namoota dogongora jedhan tokko boordii filannootti galmaa'ee biyyattii keetti dorgomaa jira. Nama heerri biyyaa sirrii miti jedhu. Biyya kam keessatti paartii heerri sirrii miti jedhee paartii heera biyya tokko mormee paartii ta'e itti fufuun beenuuti. Ameerikaa keessatti yoo fudhanne Dimokiraatik Rippaabilikaaniin heera konstituushinii biyya sanaa irratti wal lolanii hin beekan. Konstituushinii irratti biyyi kam wal lolee wantoota. Jalqaba biyya tokko biyyummaa isaa kanatti fudhattu heera isaa fudhatta jalqaba. Har'a paartiin heeran simanne heeran fudhanne Itoophiyaa keessatti galmaa'ee filannoo dorgomu. Warri heera fudhate immoo mana hidhaa seena. Achi yoo amma namicha waa'ee Finfinnee dubbatu tokko kan dhaggeeffadheeni. Amma kun filannoo maal nama kana karaa marraa qabanii fidammoo isumatu dhiyaate yeroo hundaa baaldaraasuun namicha sana malee hin qabu ta'e hin beekonni. Nam kolfe waa'ee Finfinnee irratti waa'ee inni dubbatu argeeni. Namichi kun dubbisee mayyuu hin beeku waayyuu waan dubbisee beeku hin fakkaatu waanuma safaruma mashataa wayii tokkotti waan guddate fakkaata. Warruma mashataati silayyuus. Siyaasi gara Finfinnee keessaa kun manuma mashataa keessa baay'eensi akkasii. Manuma mashataatti ijaarratu miti warri zeemaas lafa mana mashataatti bareeda kan isaan baay'ee isaa fudhatan. Dorgomtuu siyaasaa jedhamee mana mashataa. Kanaaf hiriyaa malee wanti inni waliin deemaa jiru nama sirrii wajjin deemuu hin barbaadu. Akka deemsa harreef saree jechuudha. Sana booda harrettiin hin waccite, hin quufte, hin nyaatamte, sareen goddanyaansee onnee ishee nyaatte akki onnee malee dhalattee jette jechuudha. Abiyyi Ahmediin akka akkas hin jenneen sodaadha nuti. Oromoon akka akkas hin jenneen sodaadha. Akka harretti akka hin taane sodaadha. Gareen isaaf hin jechuudha. Nama tokko lamatti. Sodaan qabaaf obboloota koo waan ta'aniifanitti. Kallattii isaanii hin deebi'u jennee abdataadhuma turre. Abdataadhu guyyaa guddaa matti abdii abdadha. Didanii garuu isaan ammayyuu faallaa deemu. Dubbiin akka harree sana akka hin taane onnee malee dhalate jennee seenaa akka hin galmeessineefi utoo baranii gaariidha. Kana jedhu isaan achi jiru warri isaan hordoftan warri itti sirxan itti hima. Kanaa jechuudha. Kanaafi dubbiin akkas akka hin taane of eeguun gaariidha jechuudha. Umurii namaatti hojjechuun bareedaadha. Already wanti kun baay'ee wal fakkaata siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaa wajjin. Amma namni namni Itoophiyaan beeka jedhu izeemaa ofitti qabee ofii qofa baawwachi darbata. Namni Itoophiyaan beeka yoo xiqqaate biyyi kun jiraattu jedhee namni yaadu yoo xiqqaate tokkummaa Itoophiyaan eega jedhee namni yaadu abaa of kaafaa'oo
waajjiratti cufee humna waraanaa fayyadamee waan fedhe godhee warra biyya wanni uummata jaallatu hidhee Izeemaa ofitti qabaama. Amma Izeemaa Biraanuu Naggaatiif biyya laatte Izeemaan maal hojjetama? Andargaachoo Sigeetiif biyya laatte lammii Ingiliz lammummaa isaa deebisuu isaa nageenya. Amma namoota akkasiiti biyya ammatu Itoophiyaatti kennan amma Biraanuu Naggaa amma hin bulchaamu. Amma Itoophiyaa bulchuuf hin manni kan hin dorgomu. Dhugaa goddanyummaa harreef sareeti kun. Miiltummaa harree fi saree sana already Abiyyi Ahmed wanti inni keessa. Ajaa'ibuma sii ta'a. Maaliif namoota akkamiitu akka naannoo sana wanti godhan. Namni kun silumaa kunni dhuguma garee maafiyaa wayi kun maafiyaadha wanti mootummaa fayyadamee siistee mootummaa fayyadamee waan hin barbaade godhatee dhufe malee kun Itoophiyaa jijjiiruu dhufe moo sin jechisiisaa jechuudha. Dhugaan isinitti faallaa opposite gaafa deemu waan hundaa jechuudha. Kanaaf dubbiin baranaa adda ta'uu isaa qofa miti gaa. Amma filannoo dhuguma Finfinnee irratti filannoo geggeessanii warra amma akka godhatu kun filannoon sana ta'a. Akkasii. Inni ilaallaga. Hunduma keenya kilaashii hidhata. Ishee akkas akkasiitti jechuudha. Hunda keenyatti hidhata. See kanatti shakkii tokko hin qabaatina. Naa waanuma ajaa'ibaati. Aktuwaalii waan tuffateef warri kun waan fiddu jedhaniiti. Garuu booda sarettii matu onnee harrettii nyaata. Yoo harrettiin halaakte. Waraabessi dhufee harrettiidha kan nyaatu. Sarettii miti. Dhimma amma Itoophiyaa keessatti ta'uuf yoo rakkoon tokko intarnaashinaal dhufe kan itti gaafatamu jalqaba irratti Abiyyi Ahmed. Isa taasisee garee isaa akka hojii isaaniitti Izeemaan ittiin gaafatamu. Kan Itoophiyaa geggeessaaru Abiyyi Ahmeditti siqee lafa jala wantii godhee waan hunda kan hojjetaaru garuu Izeemaadha. Izeemaadha. Gorsa Izeemaati. Kan kallattii adda addaa irraa kaachisee yeroo meeqa paartii jijjiire hin taaneef bakka hin barbaadamne barbiyya sanatti amma bakka namoonni nama Izeemaa keessa jiran jettan kuni Izeemaa keessaanii nama xiqqoo simboo qabu namichi kuni Andu'aalem Arraagee ture. Xiqqoo simboo qaba. Amma irraa badennu simboottiin irraa badde. Dura baay'ee nama simboo qabeessa ture. Kaan dhugaa dubbachuuf irraa badde amma. Jara Izeemaa dudduuba jiran kana kan wantoota biyya Itoophiyaa keessatti wanti godhu. Sanada isaa irratti argitan yoo ta'e deeninnatti hin tana isa jedhan sana xiinxalaa haala nageenya biyyaa sana irratti argitan yoo ta'e loltuun Eertiraa Itoophiyaa bahuun qabu jedhama. Oppidiyoon akkuma jirtutti caasaan Oromiyaa jiru akkuma jirutti diina biyyeedha. Diina biyyeedha. Garee Jawaar Maammarfaaf wanti ifaan hidhamuu isaaniitti warra gaddee warra sinfanyoota minaamin jedhama. Namanni biyya sanatti bulchuu barbaadellee isiniif hin galu. Paartiin akkasii yakkamaa ta'e diigamuutu irra jira malee diigamuutu irra jira malee biyya isaatti dorgommuun irra hin jiraatu. Yaadota akkasiitiif paartii akka ta'an iyyamaa warra yaada uummataa balleessaa maa seenaa keessan balleessitu bulchuu hin dandeessan. Akkasin hin bulchine beenna. We are ready. We know. Hin beenna bara. Hin jirtanii. La filannoo kana booda jettan maal kana jettanii akka itti fufuu hin dandeenye isin beenna. Maa badii amma naga hojjettu seenaa keessatti. Nama yoo dhiiftan waaqa irratti namoota waaqan sodaatan.